Ashiyaa marga fuuna kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaan neetworkiidha. Oduu yeroo kanaaf qopheeffannee jiruun isinitti hima dursa mata dureewwan oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaatti waraana Bilxiginnaa leeluun injifannoo boonsaa argachuu oolaa komunikii beeksise. Aangoonni mootummaa Bilxiginnaa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti wal saaxilan. Antoonii Bilinkanii fi Uhuruu Keeniyaataa dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti mari'atan amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaatti waraana Bilxiginnaa leeluun injifannoo boonsaa argachuu oolaa komunikii beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa, zoonii bahaa fi giddu galeessaa lola waraana Bilxiginnaa waliin gaggeesseen injifannoo guddaa argachuun gabaasni oolaa komunikii ibseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa mudde 17 2021 godina Gujii aanaa Waadaraatti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen loltuu diinaa 9 ajjeesuun 14 immoo madeesseera. Ittuma fufuun mudde 18 bara 2021 achuma godina Gujii aanaa Gorroo Dodolaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana diinaa irratti bakka Qararoo jedhamutti fudhateen 7 ajjeesuun 14 madeessuu gabaaseera. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana Bilxiginnaa Gorroo Dodolaa fi Wadaraa gidduu socho'an irratti fudhateen loltuu diinaa 10 ajjeesuun 12 immoo madeessuusaa ibseera. Magaalaa guddoo godina Gujii kan taate magaalaa Nageelee Booranaattis humni waraanaa bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuun waraana Bilxiginnaa 10 ajjeesee 13 madeesseera. Ittuma fufuun mudde 19 bara 2021 achuma magaalaa Nageellee Booranaatti waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa gaggeesseen loltoota BB 22 ajjeesuun 30 madeessuun gabaafameera. Haaluma kanaan Gujii Gorroo Dodolaa bakka Qararoo jedhamutti waboon tarkaanfii fudhateen waraana diinaa 17 ajjeesuun 12 madeesseera. Itti fufuun Gujii Karchaa bakka Gurraachoo jedhamutti tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo loltuu diinaa 31 ajjeesuun 22 immoo madoo taasiseera. Mudde 20 2021 godinuma Gujii aanaa Sabbaa Boruu bakka Daakaraa jedhamutti aleellaa gaggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo loltuu diinaa 7 ajjeesee 15 madeesseera. Kana malees achuma godina Gujii aanaa Galaanaa iddoo Damee jedhamutti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoonni diinaa 22 ajjeefamuun 13 immoo madaaniiru. Guyyaadhuma sana humni ittisa Bilxiginnaa daangaa Arbaa Mincirraa boodaan dhufan waraanni bilisummaa Oromoo haleeluun 10 ajjeesuun 55 immoo yoo madeessu koomaandarri humna addaa Oromiyaa aanaa Galaanis lola sana keessatti ajjeefamuun gabaafameera. Ittuma fufuun mudde 22 2021 godina Gujii aanaa Adoolaa bakka Bulloor keessaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeesseen loltoota diinaa hedduu ajjeesuu fi kaan immoo madeessuusaa gabaaseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaas mudde 19 2021 godina Harargee Bahaa Kombolchaa bakka Laga Haamaa jedhamutti waraana Bilxiginnaa irratti tarkaanfii jabaa fudhateera. Haaluma kanaan mudde 20 2021 godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo bakka Asabootti dhiyeenyaan argamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen waraana Bilxiginnaa 25 ajjeesuun 37 madeessee 4 immoo booji'eera. Warreen booji'aman keessaa leetinaadonni poolisii federaalaa jiraachuun beekameera. Bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa socho'u mudde 23 2021 godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka Yaayyaa Haroo jedhamutti lola dheeraa adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana BB 52 ajjeesuun 100 ol kan ta'an ammoo madeesseera. Guyyaadhuma sana bakka Qundee Agamsaa jedhamuttis konkolaattonni waraana Bilxiginnaa wal faana socho'an adeelamuun loltoonni 61 ajjeefamuun 20 madaa'uun beekameera. Walumaa galatti yeroo humnoonni mootummaa ajjeechaa fi dararaa suukanneessaa saba Oromoo irraan ga'aa jiran akka malee hammeessan kanatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon zooniiwwan keessa socho'u hundatti injifannoon aleelaa jiraachuu oolaa komunikii jala bu'uun gabaasaa jiraachuu ibseera. Aangawoonni mootummaa Bilxiginnaa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti wal saaxilan. Kun hundi kataa'u jiru komishiinarii poolisiitiin Araarsaa Mardaasaa. Nama 16 bosona Basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Oduun tun irraatti nakaatee mootummaatu abbootii gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Hoggansa waan hojjetu hin beekne haadoottiif ilaalaa saba isaan qabne tun qoftii nu gahaadha. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaa'ee tortorutti guyyaa 4 poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Ijoollee namana eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleeti miti ijoolleen ajaja raawwatti. Ajjechaa Karrayyuu wal qabattu. Yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee 5 nama laba. Kan poolisatti kijiba hibeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha.
Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu, mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu, sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa jedhamutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixanii. Oduun tun irraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Aangawoonni mootummaa lama ajjeechi abbootaa gadaa karrayyuu torban 3 dura raawwateef ajajni kan kenname hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiraniin ta'uun akeekaniiru. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa fi miseensi paarlamaa Itoophiyaa Angaasaa Ibraam ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame garee hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiruun ta'uu himaniiru. Hooggansa federaalaatti dhufuun dura qondaala olaanaa dhaaba bilxiginnaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa tibba kana miidiyaa hawaasaa gubbaatti hooggansa naannoo Oromiyaa keessa caasaan dantaa uummataa faallaa deemuu fi malaammaltummaa dabalatee yakkoota adda addaa hojjetu jiraachuu irra deddeebiin barreesseera. BBC'n wal dhibdee hooggantoota naannichaa gidduu adeemaa jiru fakkaatu kana irratti obbo Taayyee pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii kan ta'e obbo Awwaluu Abdii fi dubbiimaa paartii bilxiginnaa damee Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa bilbilaan dubbisuuf yaalee argachuu akka hin dandeenyes gabaaseera. Obbo Taayyee Danda'aa maxxansaalee garee hooggansa naannoo Oromiyaa qeequu fi himatu keessaa kan guyyaa muddee 26 2021 maxxanse keessatti kan isin shiftaa itti ergitanii ficcisiiftan kan abbootii gadaa irraa ajjeeftanii fi kan isin bittaa qawweef jecha qarshii kitila 600 irraa guurtanii dhoowwattan martuu nu duuba jira jechuun ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu duuba hooggansi mootummaa jiraachuu akeekkachiiseera. Miseensi paarlamaa Itoophiyaa Angaasaa Ibraam yaadota obbo Taayyee deeggaran kaasuun odeeffannoo bal'aa rakkoo hooggansa sadarkaa naannootti jiru miidiyaa hawaasaa gubbaatti yoo himu akkaataa abbootii gadaa karrayyuu itti ajjeefamanis ibseera. Sadaasa 22 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama poolisiin dhaqee isaan marsee namoota 39 qabe. Namoota 16 bosona basaqqee jedhamu geessanii jilbeeffachiisanii naasuu malee ajjeesanii jechuun qondaalli bilxiginnaa Angaasaa Ibraam dubbateera. Odeeffannoo kana kan argatan namoota lama ajjeechaa kana jalaa lubbuun oolan irraa ta'uu fi nageenya isaaniif jecha eenyummaa isaanii akka hin ibsines qondaalli kun himeera. Itti dabaluunis abbaan waan kana gaggeesse namoota qabdanii turtan 39 bakka tokkotti fixanii jiraattanii oduun mootummaa abbootii gadaa karrayyuu ajjeese jettu nutti hin kaatu turte hambisuu keessantu sirrii miti jechuun poolisoota ajjeechaa sana raawwatan akka komatanillee obbo Angaasaan himeera. Ajjeechaan kun ajaja hoogganaa humna addaa Oromiyaa kan ta'e Araarsaa Mardaasaatiin akka ta'es qondaalli PP Angaasaa Ibraam saaxileera. Godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo kaarraa yookaan mootummaa jedhamutti qubatanii kan turan abbaa gadaa karrayyuu Kadir Awaas dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaa Oromiyaatiin ajjeefamu jiraattonni maddeen walabummaa Niwus Neetwoorkiif himuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Gochicha kan raawwatan poolisii humna addaa naannoo Oromiyaatiin wayita gochicha raawwatanittis uffannaa dambii humna addaa Oromiyaa uffatanii akka turan odeeffanneerra jechuun jiraattonni walabummaa Niwus Neetwoorkitti himanii turani. Haa ta'u malee mootummaan bilxiginnaa shaboon ija dhiqatee ajjeechaa kana kan raawwate garee ABO Shanee ittiin jedhu ta'uu beeksisuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin immoo ajjeechaan kun ta'e jedhamee itti qophaa'amee humnootii nageenyaa fi hidhattoota mootummaa paartii bilxiginnaatiin namoota nagaa callisiisuuf gara jabinaan kan raawwatamedha jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa wayita sanatti baasee tureen gochicha kan balaaleffate. Ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 22 kan raawwate naannoo uummanni karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uun
Jiraataan aanaa Fantaallee obboleessi isaa namoota ajjeefaman keessaa tokko ta'uu dubbate miidiyaaleetti himee ture. Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuutni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka Kaarraa jedhamu qubatanii turani. Antooni Bilinkanii fi Uhuruu Keeniyaattaa dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti mari'atan. Ministeerri Haajaa Alaa USA Antooni Bilinkanii fi Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa dhimma rakkoo nageenya Itoophiyaa fi goolama siyaasa Somaaliyaa akkaataa furuun danda'amu irratti waliin mari'ataniiru. Antooni Bilinkan Uhuruu waliin dhimmoota waloo ta'anii fi dhimma naannawaa gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaa irrattis mari'achuu dubbii himaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Niid Piraayis beeksisan. Niid Piraayis akka karaa toora Tiwiitara isaaniitiin jedhanitti qondaaltonni lameen Itoophiyaa keessatti waraanni hatattamaan dhaabbatee nagaan akka bu'u, dhiittaan mirga namummaa fi hookkarri akka dhaabbatu akkasumas mariin akka gaggeeffamuu qabu walii galaniiru. Qondaaltonni TPLF loltoota isaanii gara Tigraay deebisuun mariif qophii akka ta'an gaaffii isaanii ifatti dhiyeessaniiru. Mootummaan Ameerikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanis biyyattii keessatti waraanni dhaabbatee mariin hatattamaan humnoota siyaasaa hunda hirmaachise akka eegalu jajjabeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa US Antooni Bilinkan tattaaffii araara pireezidaantii Keeniyaataa fi ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olisaangoo Obasanjoo gochaa jiran akka deeggaranis ibsaniiru. Antooni Bilinkan dhimma goolama siyaasa Somaaliyaa irratti yaada kennaniin filannoon hatattamaan gaggeeffamee rakkoon siyaasaa furamuu akka qabu dhaamaniiru. Dureewwan naannolee biyyattii sadarkaa federaalaa fi naannootti jiran hundinuu filannoo paarlamaa fi pireezidaantummaa haqaa fi bilisa ta'e kan xaxaa fi hannarraa qulqullaa'ee hatattamaan gaggeessuu irratti fuulleffachuu qabu jedhaniiru. Filannoon Somaaliyaa keessatti gaggeeffamu kan qaamni hunduu irratti waliigaluu fi bu'aansaa rakkoo biraa hin hordofsiifne ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa neetwoork irraa qopheeffannee sangammaa ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii jenna.